raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa isin dhageessisa. Aanaa ejersa laafuutti waraanni mootummaa lubbuu namoota nagaa galaafate. Aanota godina Harargee lixaa keessatti beelli hammaachaa dhufus kaadiroonni mootummaa dhoksaa jiraachuun ibsame. Kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra. Isin biraan ga'uun immoo kan isin faana turuudhaan Iftuu Galataati. Aanota godinni Harargee lixaa qabdu 15 keessatti beelli garmalee hammaachaa dhufus kaadiroonni fi dabballoonni sirna bilxiginnaa tiksan rakkoo uummataa kana dhoksaa jiraachuun himame. Jiraataan godinichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti baay'inni uummata beelaan miidhamaa jiranii fi sadarkaan miidhaa qaqqabe wal haa caalu malee aanota godina Harargee lixaa qabdu 15 keessatti beelli mudatee garmalee uummata miidhaa jiraachuu ibsanii jiru. Harargee lixaa naannoo aanota baadiyyaadhaa 15 qabdi 15 beelti keessa jirti. Aanaa burqaa diimtuu, hawwii guddinaa, boohee, ancaar, daaruu labuu dabalatee baay'ee lakkoofsatu wal caala malee beektaa hundi aanan hammaataadha. Baay'ina namoota beelawanii ammatti gargaarsa barbaadaniiti wal caala malee jechuudha. Maddi keenya kun akka ibsanitti koreen taaksii foorsii jedhamu kan dhimma beelaa irratti hojjetu qorannoo aanota Harargee lixaa irratti godheen namoonni 700 fi 56 fi 496 deeggarsa atattamaa akka barbaadan adda baasuu ibseera. Qaamni mootummaa sadarkaa godinaa irra jirus qorannoo kana mirkaneessuu himanii garuu siyaasa keenyaaf gaarii hin ta'u jechuun of harkatti qabatanii uummata beelaan fixaa akka jiran himanii jiru. Akkami ragaa aanota 15 irraa walitti qabee harkaa qabutti jechuudha. Kani gargaarsa battalaa barbaadan naannoo 700 fi 56 fi 496 ragaa kana keessa kani horeen aanaadha aanota mirkaneessee ammatti kani horeen godinaatis mirkaneessitu jira. Kana keessa horeen taaksii foorsii dhimma beela irratti hojjetu jechuudha. Ha godina kani mirkaneessee takka takkaan himuudhaaf naannoo fakkeenyaaf burqaa diimtuudha 54 fi 300 boohee 18 fi 788 yeroo 45 doobban 81 gubbaan qorichaa 71 95 gammachiis 41 fi 688 hawwiin guddina 71 fi 84 habroon 60 fi 742 mi'eessoo 69 odaan bultuun 79,650 shanan dhugoo 74 fi 368 tuulloo 84 fi 72 kun ragaan kun jechuudha. Kani horeen taaksii foorsii aanota maatiiwwan kun beela keessa jiran jedhee gargaarsa hatattamaa lubbuudha qabu barbaachisa jedhee godinaaf erge jechuudha. Ragaan haga amma aanotaan siimuu kana keessa jechuudha. Qorannoo godhame kana waajjiraalee buusaa gonofaa sadarkaa aanaa irra jirantu gaggeesse kan jedhan namni kun sadarkaa godinaa yeroo qaqqabutti siyaasa keenyaaf gaarii hin ta'u jechuun karaa caasaa keessootiin kaadirootaa fi dabballoota isaanii qofaaf ergaa akka jiran saaxilanii jiru. Sababa maqaa siyaasaa keenyaatu bada jedhaniifis baay'ina uummata beelaan miidhamaa jiru qixxeetti muranii isumaayyuu akka dhoksan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Ragaa kana kani adda baase waajjira buusaa gonofaa jedhamu yookaan ammoo kan sila dhimma beela irratti dalagu waajjiroota aanaati kan adda baase gabaasa akkasumatti waajjira guddinaatiif erganii waajjirri guddinaatiif waan jiru akka waliigalatti ragaa harkaa qaba. Garuu ragaa kana an maaliif akka itti fayyadamuudhaaf wanni jennee naaf hin galu harkaa qaban jechuudha. Sanuu ni dhoksan sanuu iccitii fuudhaniiti hojjettoota fi warreen kaabineetii fi kana kanaatu ragaa kana akka mootummaan barbaadutti baay'ee ragaan kun wanni hubatamuu qabu jechuudha. Irraa xiqqaateeti haga irraa hir'isuu qaban irraa hir'isanii maqaan beelaan ni jira booda namni ragaadhaan nu gaafate jechuudhaaf walakkaadhaan yookaan saniin irraa hir'ateeti akka gabaasa isaanii tolutti qabatan jechuudha. Baay'inni kanin amma gabaasadhaa jiru kuni waajjira buusaa gonofaa santu horee taaksii foorsii jedhanii dhimma beela irratti dalagaa isaatu adda baase. Uummanni beelawaa jiraachuu erga qorannoon adda baasanii booddees gargaarsi uummataaf godhame tokkollee akka hin jirre himanii yeroo araddaaleen nama beelaan du'e aanaaleef gabaasan aanaaleen immoo dhukkubaan du'an jechuun rakkoo uummataa ukkaamsaa jiraachuu ibsanii jiru. Aanaa Hancaariitti lubbuun namoota lama sababa beelaatiin darbuu himanii yoo namoonni kun beelaan du'an jettanii himtan ni hidhamtu jechuu kaadiroonni aanaa caasaa gandarra jiru dorsisuun rakkoo uummanni itti jiru dhoksaa akka jiran saaxilanii
jiru. Ibn deeggarsi jiru ragaa kanaa jechuudha keessa walii ergan malee fakkeenyaaf namoonni kun ragaa beelawee jedhanii erganii garuu dhibbaatamaan amma ardoota keessatti yoo deemte deeggarsaa miti namoonni du'aadha jiran. Namoota du'an kana yoo araddaan gabaaste aanan jechuudha dhibdeedhaan dhukkubaan du'an malee beelan du'an hin ji'inaa jedhaniiti haga tarkaanfii isin hina jedhanii tarkaanfii irratti fudhachuu dhaga'anii namoonni immoo isaan beela hammaasaadha jedhan sun gara du'utti naannoo sanirraa baqachuutti gaheetu jira. Akka fakkeenyatti aanan ancaar fakkeenyaaf namni 2 kan inni ragaa harkaa qabu jechuudha. Beelan du'eetu jira fakkeenyaaf amma maqaadhansiifuu ni danda'a. Araddaa aanaa ancaar jechuudha. Araddaa Corora baadiyyaatti namni Hussein Ibroodhaa jedhamu manguddoon umrii 60 guyyaa 19 bara 2014 beelan du'e haa ta'u garuu ni dhokfame jechuudha. Akkasumatti daa'imni waggaa 7 maqaan abbaa isaa Ahmad Dawweedhaa jedhamus Corora baadiyyaatti kan beelan du'eedha jechuudha. Dhumarrattis sababa mootummaan aangoorra jiru rakkoon uummataa akka hin gabaafamne gochaa jiruuf hawaasa keenyarra miidhaa hamaatu ga'aa jira kan jedhan maddi keenya uummanni Oromoo mootummaa miidhama uummata keenya okkaamse kana eeguu dhiisee karaa danda'ame kamiinuu lubbuu uummata beelaan miidhamaa jiru baraaruuf birmachuu akka qabu amanii jiru. Kana quba qabaachuudha qaba. Namoonni lubbuu yeroon itti Oromoo lubbuu baraaran amma jechuudha. Aanonni immoo namoonni buqqaanii araddarraa araddatti beelan jechuudha dhumurra jiranii deemanis ni jiranii yeroon itti lubbuu uummata Oromoodhaa dhaabbileen gargaarsaa hani biyya keessaa hani biyya alaa uummanni Oromoodhaa hani biyya keessaa hani biyya alaa lubbuu hawaasa keenyaa kan lubbuu qonnaan bulaa keenyaa kan har'a yoo hin dhaqqabne boru nu rakkisa maaliif yeroo itti gabaasa hin arganne sana keessatti mootummaan wayii nu gargaara jedhanii abdachuun yaaduun gabaasa mataa isaa beelan du'e yoo jette ni hidhamta waan ta'eef yeroo sana keessatti gargaarsi tokko uummata keenya bira gahaadhaa hin jiru yeroon itti uummanni Oromoodhaa walii dirmatu ammaan jedhan. Wabii Waaqotu qindeesse. Waggaa tokkoffaan ajjeefamuu ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein kaleessa magaalaa Adaamaatti yaadatame. Ogeessi seeraa fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan ture Abdul Jabbaar Hussein galgala hagayya 11 bara 2021 magaalaa Adaamaa ganda Gadaa jedhamu keessatti ajjeefamee kan argame yoo ta'u waggaa tokkoffaa ajjeefamuu ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Husseiniin wal qabate kaleessa sagantaa yaadannoo magaalaa Adaamaa galma Ooliyaad Sinimaatti gaggeeffamaa ooleera. Sagantaa kanarrattis abbootiin gadaa, ogeeyyiin seeraa, abbootiin amantii, hawaasni magaalaa Adaamaa, maatiin Abdul Jabbaar Hussein akkasuma jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraarraa dhufan kan argaman yoo ta'u haati manaa isaanii aaddee Sooriyaa Kadir kaayyoon sagantichaas kaayyoo fi akeeka Abdul Jabbaar Hussein dhaloota dhufu dhaalchisuuf faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundeeffamuu sagantaa kanarratti beeksistee jirti. Gareen abbootii seeraa Harargee bakka bu'uun sagantaa yaadannoo waggaa tokkoffaa ogeessa seeraa fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo Abdul Jabbaar Hussein irratti argaman akka jedhanitti Abdul Jabbaar Hussein ajjeefamuu aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun Harargeetti namoota 300 ol himanni irratti banamee ture adda durummaan abukaattoo dhaabbachuun mirga isaaniif falmaa nama ture ta'uu yaadachiisuun gargaarsa maatii Abdul Jabbaar Husseiniif deeggarsa qarshii 500 taasisaniiru. Dhumarrattis haati manaa Abdul Jabbaar haqasaa qaamolee seeraatiin danqamee akka bahu gaafachuun akeekaa fi kaayyoo haqa Abdul Jabbaar Hussein cichee falmaa ture dhaloota dhaalchisuuf gara fuulduraatti caalmaatti kan hojjetamu ta'uu maatii fi qindeessitoonni sagantichaa ibsaniiru jechuun kan gabaase Liiban Jaarsooti. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejersa Laafotti waraanni mootummaan sababa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaase lubbuu namoota nagaa galaafachuun ibsame. Jiraataan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti hagayya 10 bara 2022 waraanni mootummaa sababa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uutiin baadiyyaa Aanaa Ejersa Laafotti bobbaafame ganda Gooroo Daannisaa jedhamutti lubbuu namoota nagaa galaafachuu ibsanii jiru. Namni kun akka jedhanitti waraanni mootummaa ajjechaa kana raawwate guyyaa roobii sa'a laaqanaa booda magaalaa Olonkomiirraa ka'ee gara ganda Gooroo Daannisaatti socho'uu himanii galgala keessa dhukaasa namoota nagaarratti bananiin lubbuu namoota nagaa 3 galaafachuu madditti namoota 2 immoo akka madeessan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Akka maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanitti lubbuun namoota 3 battalumatti kan darbe yoo ta'u isaanis obbo Amanaa Yaadaa Beekkate, obbo Bokii Xaafaa Ayyaanoo fi dargaggoo Abbushee Dinqaa akka ta'an dhugoomsanii jiru. Kana malees qonnaan bulaan obbo Shumii Abarraa jedhamanii fi haati manaan isaanii waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa gootu jedhamuun rasaasa waraana mootummaa kanaan rukutamanii akka jiran ibsanii jiru. Akka maddi keenya ibsanitti obbo Shumii Abarraa fi haati manaan isaanii akka mana yaalaa hin geeffamnellee dhorkamanii haala hammaataa keessatti akka argaman ibsanii jiru.
kanaan duras aanaa Ejersa Laafoo ganda Gooroo Daannisaatti ijoollee keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun manneen jireenyaa qonnaan bultootaa fi qabeenya isaanii biroo ibiddaan gubaa akka turan himanii jiru. Itti fufanis guyyaa tarkaanfiin kun uummata nagaa irratti fudhatame lolli tokkollee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti naannoo sanatti akka hin gaggeeffamne himanii ajaja kaabinootaa fi dabballoota mootummaa bilxiginnaa aanaa Ejersa Laafootiin gara gandichaatti ergamanii gochaa sukkanneessaa kana uummata nagaa irratti akka raawwatan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar himanii jiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Adeemsi filannoo biyyaalessaa Keeniyaa fi Itoophiyaa garaagarummaa guddaa qaba jedhan dura taa'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa. Filannoo biyyaalessaa Keeniyaan hagayya 9 bara 2022 gaggeessite taajjabuuf jila taajjaboota Itoophiyaa ministeerii muummee Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiin durfamuu waliin Keeniyaa kan deeman dura taa'an Koongiresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa filannoo biyyoonni baha Afrikaa Keeniyaa fi Itoophiyaan gaggeessitu wal bira qabanii wayita ibsan fageenya waaqaa fi lafaa walirraa qaba jechuun garaagarummaa guddaan jiraachuu BBCtti himanii jiru. Akka Profeesar Mararaa Guddinaa jedhanitti filannoon Keeniyaan gaggeessite irratti uummannis ta'ee qaamoleen nageenyaa hokkoraa fi walitti bu'iinsa tokko malee naamusaan filannoo kana gaggeessaa akka turan ibsuun Itoophiyaa keessatti garuu bara bulchiinsa sirna mootii irraa jalqabee hanga bulchiinsa sirna bilxiginnaatti filannoo akka Keeniyaa gaggeessitee hin beektu jedhaniiru. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan bara darbee gaggeessite ammoo dhibbeentaa 55 filannoo keessatti kan hin hirmaanne ta'uun haalli nageenya biyyattiin irra jirtu karaa qaxxaamuraa cimaarra gahuun wal qabatee gonkumaa filannoon gaggeeffame jedhamuun iyyuu hin danda'amu jedhaniiru. Paarlaamaa jechuun bakka seerri gaarii itti bahuu fi to'atamudha kan jedhan Profeesar Mararaan Itoophiyaa keessatti garuu paarlaamaan seera baasus tahee seera bahee to'achuu danda'us akka hin jirre dubbataniiru. Gaaga'ama siyaasaatiin nageenyaa fi tasgabbiin biyyattii keessaa manca'ee osoo sabni bal'aan Oromoo waraana keessa jiru marii biyyaalessaa mootummaa bilxiginnaa fi warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay gidduutti godhamuun rakkoon biyyattii furmaata akka hin arganne hubachiisaniiru. Oromiyaan teessoo mootummaa biyya bulchaa jiru ta'uu kan hubachiisan Profeesar Mararaan mootummaan bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa keessatti affeeruun humnichi tapha siyaasaa karaa nagaa keessa yoo galee injifataa waan ta'eef erga jedhanii booda galma qabsoo Oromoo keessatti qabsoon karaa qawwee fi karaa nagaa gaggeeffamaa jiru qooda mataasaa qabaachuu dubbataniiru. Liban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabanne dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.